ميا إيه سدنسي قد الدور يا جرامو دكانا كيسة في قاعد أمبارح ما جرى كنا ما إيه Desa jirani sinjere gara nama nu di demare yoro lala tu regalle. Desa jirani mana jatuh guna maka apa dia manju. Lihat orang ini maka bukan. Akan tindem. Akan tindem. Kam ni ler gini ya. Agak kata. Kira orang kau anda beri je tu. Daraja kata. Kira orang kau anda beri. Daraja orang mati kata. Rabbi kesa sudah. Karena hari bi. Gadi dufi hari. Ambarlah. Sanu tukang dole nak kisah saya tindem. Tercas je. Ani mau yoro jara itu tiga jam bede, wan nujala tiga jera boleh nak pakai. Wallah, Rabbi tu sih kakaknya. Uno, ni soban wallah ni. Dacas jerak khas itu. Dacas balagari beda. Balagari bi kan dak. Akka ini garan Allah, akka ini garan Allah lemal orang beda. Gomawai asyik tiburan. Tanah malah kenal. Jidar altile duna nak cuma itu kutu malah amma dacas akka sih. Karena fi, ati gati dua hari aja ta. Garu gati dua semua devte, fola kan kekesa devte. Akka sinyal. Jadi wan nama ko fascis kesa, wan nama jaib kesa itu. Nadi sih. Tiko me ina sofna tiko lashko dia gurbat. Dia sentuhnya aku paling menarik abdi. Wan dalagin sun hundinuan, wan kun hundinu bala mesati beta. Bala disarrakai amma mode be man ma bala tubu sesan dake firatae gitu. Umman ni akli maka bang kajir bol. Berkan jera. Semua jara kamitian. Nami cuma bala kan mara bahasa video ada tahe di fama kala zone dabre balang kia bala ma an makka se an mamali gore berberen mali tate na berberen apa berberen hakata mana babu dia mamma me apa juga ufiti mamma kamu berna jadi me mamma ko se kade asim jolle azab zinsai abbo motu osoki hawa no satu masuk mali bi ditufat andura dana nune ne beta ko botawai kenne Dacas inka. Dacas botawai ko wa. Dacas anu apa sih? Fago da bodo yoro madalu sin. Ila kanan dalagu da male afani fi mali namni kun mali natti dhufe beekun dirqama. Me dacas gabbaye jolle ergamtu maammeti fi abdi qabee jira jedhetti gabbaye gurraa tokko harakaata tokko. Me asii ka wajjin jiruuti. Me akka daawwattoonni amanutti akkaataa ati dhayte akkaataa ijoollee shaarratti gabbaafne maaliif akkaataa isa mana ibsaa keessatti to'annoo jala oolchinu guutuu isaa akkasitti inni ijoollee gurraaf ijoollee qabe jedhetti mana tollaqe karaatti ijoollee sana waan godhe jechuudha nuti immoo ijoollee istaayila itti tolchinee akka waan karaa yaa'anitti ati immoo asiin isa immoo ijoolleen kunooti jettee itti fidde. Gora jala hunda fattashee gargoora jala hunda wanni tokko na jala. Wanni nama kofattisu keessatti. Dacas illee jechuudha. Mee maammee gocha kana guutuu kan jalqabarraa kaasee hanga kana guutuu fide maammeedha jechuudha. Ani fakkeef xiiqif jecha xiiqim daa'imarra mi'oofti jette Oromoon namni tokko yoo sin hubatin waan ati jettu yoo sin hubatin tamam yoo sin amanin ati immoo aksii nama sanii deemtaa jechuudha. Kanaaf ani mee gantuu haa jedhamu gantuudha yaani. Akka isaanitti garuu immoo keessi kiyyamoo akka kiyyatti gantoo miti eenyummaa mattaa'ee an uf ta'eeti maammee ta'eefi miti osoo maammee hin ta'in gaafsanii an uf ta'eeti kafarrame gaafsanillee akkan wannatti osoo hin qabamin boonee jechuudha dhaqee firmaa isa wajjin farrame dhiira jechuudha waliigaltee jechuun sani jechuudha waan nama kofachiisu keessa gurbaana jalaa bachisiise akkuma hunoo beektu sani. Ani mau akan itu sih apa? Mame akka itti jal anu fikiyan hin qampade maal biyo gaje tar mucaa karara mucaa isaa ka qaban duraan qaban waan jedhan dhageesse hunda jaasin too jedhan irratti tufe maammeen na duuba jira feetu na jeesi jedhe maammeen immoo gurbaasa nan qaba osoo nuti nama jabaa jennu osoo nuti nama waa itti kennanii waa ubaasan akkasii wanta ka kenneensa bite jechuudha maammee jechuun afaanumaa baf isumaa hin beeynu jechuudha duraanumaa nuyyuu bootaa isaa malee isa kenna jechuudha isumaa kana baf jedha malee wannaa miti kun immoo kun ka ijoollee xixiqqoo asii ijoollee asirraa bootaa haa beektu jennee itti karatti itti yaafne ijoollee akka argee jechuudha nuti odeeffannoo tokko malee karaa tokko hin deemne jechuudha ijoollee itti gad erginee akka gaaf duraa jechuudha gaaf duraa mee hunoo samuun dalagu mee hunoo mucaa kana akka gaaf duraa dachaa siin bira dhaqe
Kajoollee isa qabdan. Mee waan dareen agartan jechuudha. Namni akka Mee gaafsan rabbii kan sosodaadhuti osoo ati ijoollee itti himuu baatte ufiinutu si erge. maa isa gurra qabnee deebisuu hin dandeenya bara. Sanirratti waan nama ajaa'ibu keessa meetti qoo lashitti godhime. Laalaa jechuun mucatu wanti nama kofarchiisu keessa gaafa duraa jechuudha. Mee dachaas gabbayee kan ijoollee ergamtuu maammeetii fi abdii qabee jira jedhetti gabbayee gurraa tokko harakaata tokko godhe. Mee asii ka wajjin jiruuti. Mee akka daawwattoonni amanutti akkaataa ati dhayite akkaataa ijoollee shaarratti gabbaafne maaliif akkaataa isa mana ibsaa keessatti to'annoo jala oolchinu guutuu isaa akkasitti inni ijoollee gurraaf ijoollee qabe jedhetti mana tollaqe. Karaatti ijoollee sana waan godhe jechuudha. Nuti immoo ijoollee istaayila itti tolchinee akka waan karaa yaa'anitti ati immoo asiin isa immoo ijoolleen kurooti jettee itti fidde. Gora jalaa hunda fattashee gora jalaa hunda wanni tokko na jala bahe. Yoo isaati inni ijoollee qabee asii ijoollee azabsiisaa jira. Abboon mootuu osoo kiyya waan isaatu maasu maaliif ni tuffadhe. An dura kanaa nuna hin beekan xiqqoo bootaa wayii kenneef. Dachaas hin qabu. Dachaas bootaa wayii xiqqoo waan ta'eef fagoodha bootaa jirru gurra hin madaaluuf siin. Ila kanaan dalaguudha malee afaanii fi maali namni kun maaliif natti dhufee beekuun dirqama sila. Laa nama wanni ani irratti haasa'uu barbaadu tadachaas akkuma dura siin jedhe san bootaan qabdu beete bootaan qabdu ammallee akkanumaan iyyuma deema malee dachaasi wanni inni waa tokko godhee waa tokko nu argisiisu tokko jiru beekan. Waan guutuu ijoollee inni qabe jirsan guutuu nutu tartiiban jala kaa'e. Mee dachaas nuti nama kam qabe mee? Nama tokko kan inni qabe hin jiru. Video jadi kali dalam video kita video si agarsiisa video le kolfan dulu aja sih. Tamam. Lama tamo mamet sarabin. Me mame angkana aja keessa. Me siu kaban firma mali farramta. Angka garana ngate keessa alibati. Debi immoo waliigaltee dachaatiin qubtu hanga mamme amane firma waliin farraman. Lah sani waan sin jiru gurbaa kana qabanii fidanii akka ilma namaa akka dhiiratitti walii galanii walii bilbilanii gatteenni asoo jedhanii dhufne tamam qabanii fidanii bara qabanii harka duuba fidanii achi teessisanii maal godhan gatteessisanii walii galtee jara duuka godhu. Anta gettare akka abdii xiqqeenni kana ga'e hin jiru. Wallahi xiqqeenni kana ga'e. Xiqqeenni maamleen xiqqaate hin jiru. Dachaas illee akkasuma. Dachaas illee maal xiqqaate hoggaa jettu tamam. Mungkin nuyi kana maamlee kana nuti erguu dandeenya. Takka masala siin jedha. Dachaas wanti nu harkabadde fiiguu malee garana fiigaa beeku beekan garumitti dhaate fiiguudha. Fiigee dadhabee kana waan lafa wajjisee akka nama tukaantoo tokkotti deemaa beekta viidiyoo tokko argee jechuudha. Viidiyoo san immoo ilaaleeru shayxaana ari'anii fi gaaddi duufi ari'anii sanuu tukaantolleen akka isaa sanitti hin deemu. Dachaas jechuudha. Ani immoo yeroo jarri achi fiigan san beekte waan nu jalaa fiigaa jira boyna fakkaate. Wallahi rabbitti si kakadhe. Huno ni soban wallahi kijibu. Anaa fi inni illee gara bira. Mucaan moo yoon fuudhe kaleessummaa fuudhe maammee jalaa. Amma jarri akka jalaatitti yeroo san nu ari'aa jiranii viidiyoo bakarraa nu darbe yaani anaafatti hin beekna waan akka yoo taate malee yeroo jarri fiigan san nu boodaa jirru jechuudha. Nutu beeku. Mee nuti naannoo san ibsallee ka jiru naannoo san jechuudha. Dubbanne. Yeroo jarri akkasii yeroo meeqa nurra fiigan yeroo meeqa nurra turu nu makiina keessa ta'enneetuma kumarra. Awwa miskiinni akkana olii gad fiigurra wallahi osoo dabattee teettee si bareedde. Amma karaa gabaabaa. Humna kan keetii ol fiigaa jirti. Ali Abdulaziz bar guyyaa tokko nama qabee beeku. Maammeenuu guyyaa tokko nama qabee afaan maa baqbaqeedha malee dachaas oofee keessa darbee jechuudha. Maal akka inni nyaatee udaanu guutuu isa beeka jechuudha. Anka dachaas na dhiibu kun. Maaliif dachaas karaas tartiibni isaa harkanaa maaliif asiin hoggaa dhufu ijoollee nuti itti erge. Asiin hoggaa wanni jedhu tartiibni dachaas harka kutamee jira. Garuu akka tokko irraa goota fakkaata. Uffata diratee shirri boonsaa hoggaa akka akshiniitti deemu wanna fakkaata jechuudha. Eenyu namtichi aktara. Tamam? No sanii miti nuti. Nuti akka
ila Ronaldoon guyyaa kaleessa jechuudha. Goolii meeqa galche? Nuti immoo akkas jechuudha. Isin immoo Abdul Aziz fi Isa Nasraddiin qabuuf immoo nuti bakka isin ooltan amma guyyaa kaleessa yeroo isin gaaddittuu keessan gaaddittuu ari'an wallahi waa tokko qofa mee viidiyoo waan akka farchi keessa viidiyoo makana laaliti yaadatti kennan mee viidiyoo makana laalame rabbi ma keessa sodaadhati miskin ile aktar laalame aktar akkana nama qaban namni nama qabu akkana deema nume ka waa harkaa baate amma nuumoo kan darajaan baara akka Abdul Aziz inni qaqara ta'e tamam mee akkamitti agarre nuti mee fakka shee way jalama qabna afur qabna yeroo ibsaa Imaammad baasu hin agarre akkam bootaa guutuu hiinee jirra jechuudha nuti dachaasin qabuuf daqiiqaa takka nu harkatti fudhatu jechuudha qabu waan barbaadne qabuun barbaadne jechuudha maaliif inni tartiiba dhabee jira hafiigu garbaarki mee amma viidiyoo kanarratti gara deeman dhabanitti tish jedhe Muhammad illee tish kun asii baasan jedhe fuullumaan jira tokko mee fuula viidiyoo maan irratti ilaalame fuuluma dachaa akka inni jiru fuula goorilla fakkaata. Kanaaf Muhammad xiqqoo waan xiqqoo garaa nama nyaatutu si ibsa asumaan dhaamsiifaa taatu na dhaggeeffadhu jechuudha. Gurra baniiti yoo guurin gurra kee guute illee malaan mungkin akkuma hudduu beet irratti koo hin dhagayaa waan dhaga'u jira ofirra fincaanaa jira sanii kopootaan guute udaan guute san gurra keetti illee guutuu danda'a as dhaggeeffadhu isin jechuu barbaadeeti. Tamam. Wanti isin jechuu barbaade har'aan tanaa ati akka ibsaaf yaadee badiisan guutuu ibsa irratti dalaydee jechuudha. Badiisirraa ka'e jechuudha. Gochi kun guutuu akka ta'e adeemame jechuudha. Har'aan tana mana ibsaa teettee akkasitti olii galtee fi maal jechuun sunillee na gaddisiisa. Garuu immoo wanti isin dhaabuu danda'u. Amma tana ati ibsaan gara kanaan naa dhufteemti ati na harkatti galuuf yeroo muraasa keessa naaf eeggadhu. Ammallee waan jedhuun karama gabaabaa yaa'anii kalas amma haasaan dheeressu nuti hojiin argisiisna jedhan viidiyoo xiyyaa duratti illee irra caalaa haasaallee guddaa dheeressuun fe'u. Amma waan siin jedhu maamme ibsallee ka ajjeesaa jiru yoo ibsallee kaduu taate ka ajjeesaa jiru si ati dhugaadhaan dhiira taate taanan dhiira yaa'anii an wama takka ibsaa baasuu yaada jette taanan ati koottu dhiira bootaa feetetti sii beellamnan bootaa ati feetetti koottuti ibsaan gadhiifna akkama gadhiifna uummata fuulduratti jechuudha. Maal? Ergas wata kasii muure. Maammee naa dhufu yaa akhi. Ani maammee funya akkatti dhufu maammee. Dhiirummaa isaatu baanaa maammee dhufa hin dhufu an dhiira erga jedhe bar dhiira anatti bootaa kaayee beeka anatti fuudha jara likkii jaraa beekaa jedhaa irraa beekuma manuma gaaf duraa likkii kenna beeka maanu dhabe likkii kenna beeka bootaan nu gadhu bootaan nu teennu bootaan nu rafnu beeka. Ila amma maashara rafi gaboota nu jiru diise nuno asuma jirra magaalaa keessa bashannana ofirra bakkuma inni beeku jirra kun amma laal sodummaadha malee kijiba malee wannaa miti yoo adabadhee ni ta'a jettu taate mucaan nagaan ta'a yoo wixi ka jedhee jettu taate nafsima ibsamatti sururte malee nurra wanni ati hir'ifte takka hin jiru antam wanni itti dabaltu jira dhuga asin immoo dachaas wanti isin jechuu barbaade ati dhufuun sagalee dhageessisanii dhufanii fi dhufuun suuta irra ta'anii qubaan hudduu addaan bananii dhufan garaagarummaa qabdi jechuudha. Tamam. Tamam. Kanaaf wanti jechuu barbaade ani akkuma beektan san akkuma gantuu Abdul Aziz Saree jedhan an gantuullee an sareellee eenyumtuu jechaan wanti narraa buusan tokko hin jiru jechuudha. Ani immoo gochaan isaan agarsiisa. Kanaaf Mahammee gocha kana guutuu dalagee har'aan tana ibsaa mana ibsatti galee ibsaa hidhee sababa isaatiin hidhamee jechuudha. Ibsaan nu harka jiree har'a immoo mana isaa duuba deebi'u akkamitti amantanii jaartitti ibsallee amantee mana keessa ol keettan. Sanuu marii jaraa ta'e sanuu marii jara. Lammata asuma wanti si dhaamu
akkuma gaaf duraa falfalaan niitii masaratti si ajajjee mucaa maraachite sanitti ammallee maatii isaa maraachuuf achi galte. Wanti isin jechuu barbaadu. Ofirraa baasi jaartiin ibsaa yoo kadhageettu taate. Jaartiin ibsaa asuma ofirraa haa baaftu.